waan qabaannetti wanta gadi ba'ee sooshaal miidiyaa addunyaarra jiru tokko irratti hojjetamee beekamtii argatee jaallatamummaa argatee booddee namni hankooti jedhu maali? Bosa bakkam jirtu jaallattoota Boonii Tube har'a immoo akkuman eenyuun kool piraank isinii godhu jedheen tokkoffaarra Leencoo Gammachuun kaa'e lammaffaarra Milkeessaa Nagumaan kaa'e sadaffaarra Amaanu'eeliin kaa'e dhumarra Galaanaa Gaaromsaan kaa'e Leencoo Gammachuu harka caaluuf filatee Leencoo Gammachuu kanaafuu sababii isin Leencoo Gammachuu filattanii fi Leencoo Gammachuu kool piraank isinii godheetiin jira. Kool piraankii ajaa'ibaan isinii godhe Leencoon akka kana hin ta'a jedhee yaannani waama fedheef beeksisa kana daawwannee walitti deebinaa beeksisa kana booda kool piraankiin Leencoo daawwattu jechuudha. Waan baay'ee isinitti toludha. Ergaa guddaa kan qabudha. Biyyi dhalootaan ijaarama, dhalootni immoo beekumsaan qarama, beekumsi immoo barnootaan argama kan jedhu waggoottaan 25 darbaniif dhaloota haaromsaa beekumsaan oomishaa kan ture kolleejiin Makaana Yesuus Manaajimentii fi Liidarshiippii kaampaasii Finfinnee fi kaampaasii Bishooftuu irratti waggaa haaraa kanaaf barattoota simatee barsiisuudhaaf galmee jalqabeera. Kaampaasii Finfinnee irratti digirii jalqabaatiin Accounting and Finance, Management, Gender and Development Studies. Degree lammaffaa yookaan Mastersiidhaan Organizational Leadershipidhaan barsiisuu jalqabeera. Master of Business Administrationidhaanis barsiisuudhaaf qophii xumuraa jira. Dabalataan kaampaasii Bishooftuu irratti digirii jalqabaatiin Accountingii fi Finaansii akkasumas Manaajimentiidhaan guyyaa fi galgalaan barsiisuudhaaf galmee jalqabeera. Kolleejiin keenya kaampaasii lamaan irrattuu barattootaaf iddoo bultii qopheesseera. Iddoon qabnu muraasa waan ta'eef dursaatii galmaa warri har'a baratan warra boru hoogganan akka ta'aniif hojjannaa barataa akka hooggantaniifis immoo isin deeggarra. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannoo bakka anniisaa mooraa Makaana Yesuus Seminarii akkasumas immoo magaalaa Bishooftuu daandii gara hora Arsadii deemurraa mooraa Evangeelikaal keessatti argamna. Quality Education First. Fayyaan gooftaasi baay'eetu. Ayyee Leencoo Gammachuu miti? Leencoo Gammachuuti. Nagaa keetii Leencoo? Akkam? Nagaa. Ayyee waasii dubbisuu barbaanne beektaa? Maal ture? Sirba torbee darbe gadhiistan keessatti namni dhufee karaa biiroo keenyaa waaseedhaani. Gama sanaan waasii haasofsiisuu barbaanne dhugummaa isaa sirraa baruufi. Maal? Sirba sagiliidhaan gadda gadhiiste sana naannoo Illibbaa bor deemtee waraabde miti? Sirbi suni akka EBS TV irratti baatee dubbattetti walaloonsaas kan kooti yeedaloonis kan kooti jettee turte mini? Walaloo caalaa wajjin barreessine. Yeedaloo? Yeedaloo lafatti. Nigaa sirbichi kan isaa miti ooneriin sirba sanaa walaloonsaa hatameetiti. Kan keenya fuudhee hojjete jechuudha riippoortii si godhanii sirbi keessuun immoo baay'ee sirba baay'ee jaallatamaa fi uummata hawwatee ta'ee jira. Kana qulqulleeffachuuf si barbaannee turre amma biiroo aadaa fi turizimii Adaamaarraan si bilbilaa. Tole. Mee ammam dhugaadha wanti kun Leencoo kana naa ibsimee utuun gara waan biraatti hin dabarsin dura asumatti si biratti fixuu barbaadeen beektaa sababiin baay'ee si jaalladhuuf. Mee wanti kun ammam dhugaadha Leencoo? Wanti kun dhugummaan isaa sobadha. Jalqabarratti. Dhugummaan isaa sobadha jalqabarratti. Kana keedhaa jechuudha hundumti isaa. Tiraadishinii baay'een isaa tiraadishinii qoratamee namoota garaagaraa gaafatamee aadaan Ilubbaaboo keessatti jechoonni naannoo sana jiran yoo karaa kam ibsamee moor naannoo sana ibsuu danda'a jedhamee gaafatamee irratti gadi fageenyaan taa'amee dubbatamee nama caalaa jedhamu wajjin namoota baay'ee wajjin wanta gadi taa'amee hojjetamedha. Wanta namni tokko barreesse oonoriin namni ta'e tokko barreesse abbaan sun waan namni ta'e tokko dhufee gadi taa'ee hankootii jedhu sun taane nageessaa abbaa. Dhaga'uutti hin jira haasa'i. Waan namni tokko gadi taa'ee hankooti yookaan immoo kana walaloon kun hankooti jedhu utuu hin taane jechoota uummata keessa jiran hojii walitti makamee gadi qoratamee tokko tokko funaanamee waan hojjetamedha. Okay, direct eegutu sii godhe sirba sana. So waan eegaa.
So akkasidha akkaataan barreeffamni walaloo sirba sagalee. Ayyee. Namoota baay'ee irratti hirmaachise baasee walaloo saalachisee namoota garaagaraa qunnameera. Order kan goone caalaa wajjin otoo malee walaloo garaagaraa keessaa qunnamee waan hojjetame. Ayyee directingii tokko akkasidha. Lammata irratti immoo directingiin Ostaanus Fattana barsiisaa tiyaatiraa isaan kan hojjetamedha. Kostuum diizaayinar Leencoodha. Kan viizhin intarteementii ta'uun sirbi sagalee hojjetamee sadarkaa kanarra ga'eera. Dhugaa kanarraa hafe yoo qabaate immoo hin danda'ama. Si falmuyyuu hin danda'a. Amma nuuni beektaa gara giruuppiidhaan dhufan isaanii jarri sun naanniyyuu na shakkisiisan beektaa biiroo koo keessa taa'e baay'een haasofsiisuu yaaleera bakka miira hin taane keessa goraniiti kan isaan haasa'anii sirba kana nuunis hojjennee xumurree jirra. Inni garuu walaloo isaa nu jalaa fuudhee torbee nu dura gadhiisee ooneriin kan keenyaa jechuudhaan kan isaan dhufanii haasa'anii. Lakki dhugaa wantichi lakki akkasumatti. Of amantaa leencoo dhibbaa jechuudha amma nan deebisa jara sanaan rakkinaan qabu. Mee jarri sirbi kun kan keenya jedhan maaf qaamaan naman dhaanaan. Bakka isa immoo wal quunnamsiifnaa amma isaanii naannoo Bishooftuu ga'aniiru natti fakkaata. Okay. Amma naannoo Finfinnee jirtaati. Eeyyee. Finfinnee amma makiinaa biiroodhaan jara sana bilbilee wal quunnamsiisuu danda'a maaliif wanti kun yoo ka'ee onlaayinii irratti ka'ee ba'ee hawaasillee deebi'ee waan biraa keessa galuu danda'a beektaa kanaaf fedheen leencoo kiyya. Lakki maal kun wanta nama sodaachisuuf nama shakkisiisu qaba jetteetu maal beektaa? Akka jechi hojii akka hojjenne nuti beeka waan ta'eef. Waan tokko immoo erga gadi ba'ee booddee namni kan biraa namni lammaffaa ka'ee kan kooti yoo jedhu. Dhugummaan isaa fi abbeentummaan isaa hammam amansiisaa akka ta'e atu beekta. Ankeemaa isa dandeettii keemaa. Hiikoo ta'uu danda'a jecha seera addunyaartii keessatti abbeentaan waan kan kooti jedhee hamma kanaan dura hin galmeessisnetti yookaan immoo kan kooti jedhee ergaa qabatamaa amma qabaannetti wanta gadi ba'ee sooshaal miidiyaa addunyaarra jiru tokko irratti namni tokko irra lafaa ka'e maaliif hamma maaf hin hojjenne kan isaas erga ta'e erga hojjetame booddee maaf kan kootedha. Anis isatu xiqqoo na dhibe beektaa nuuni immoo. Fakkeenyaaf erga hojjetamee beekamtii argatee jaallatamummaa argatee booddee namni hankooti jedhu maaliif dure. Ani kana dhagaalaa kan na dhibe beektaa laa ati dandeettii kee ni beekna sirba kee muquxaa isa jalqaba hojjette irratti dandeettii kee argineerra nuuni. Obbo Taakkalee Uumaan illee karaa keessaa feesbuukiidhaan liinkii isaa ergeefillee sheerillee natu gochisiise. Baay'ee beektaa dhugaadha dandeettiin kee baay'ee natti tola naani baay'een si ajaa'ibsiifadha. So yoo rakkoon jiraate hankooti namni jedhu sun karaa keessaa baasisuu danda'a. Barreessaa walaloo kanaaf wajjin barreessine haga dhumaatti jeeshanii ol nama wajjin barreessine caalaa abdii kan jedhamu jira isaa wajjinis wal quunnamsiisuu danda'a namoonni biroo sirriitti hirmaatan baay'ee walaloo irratti kan jechuun walaloon nama tokkoo kan abaluu tokko miti sirbi kun si galeera. Kan uummataadha. Kan uummata keessaa cooramee isa tokko miti jechi waan tokko qofaatu hin taane duudhaa naannoo sana akka ibsuu danda'amu keessaa funaanamee sechaamee jechoota filatamuudhaan hojjetamedha malee walaloo namni tokko barreessee gadi kaa'eyyuu akkasii tooraan waan galetti si galeeranti. Sirbima kee yoo sirba kee keessattiyyuu akkaataatti walaloo barreessite kan baay'ee nama ajaa'ibu dandeettii kee keessaa kan baay'ee ajaa'ibsiifannu akkaataatti jechoota fayyadamtuudha. Amma jara sana rakkinaan qabu nuuni noormaali iddootti deebisuu dandeenya. Akkasitti hubatamuu qaba malee maqaa wal balleessuu yookaan waan hin fakkaanne haasa'uudhaan wanti jijjiiramu hin jiru. Yoo jechi yoo qirree yoo wanti isaanitti mufate yoo jiraate immoo alaajuu wal arganii haasa'uu danda'u. Yoo waan balleessite jiraanne immoo dhiifama gaafannaa malee wanta namaatti hin buune. Wanta namaatti hin buune. Amma hangama kootiin amma danda'e amma humna kootii sin gargaara. Jara sanallee amma humna koo akkan ta'e godhee iddoo isaaniitti deebisuun qaba qaama nageenyaan illee haa ta'u. Ati jabaadhu hojii keetti bakka jiranii jabaadhu si jechuu barbaada yoo amma nan dhufa gara Finfinnee naannoo isaa jiraattatam. Kottu gaafa as keessu bilbila rakkoon qabu. Ani nan deema rakkinaan qabu haayiwee irrayyuu hin jira ammayyuu dhufaan jira Adaamaati. Na bilbilu yaalii bakka teenkee. Leencoo kool piraanki ture booniitii biraan si bilbila. Kool piraanki ture booniitii biraan si bilbila. Piraanki.
Kool piraanki ture. Piraanki nai? Yaa kool piraanki ture. Ayyee sittaa tolu. Ayyee leencoo baay'ee si jaallanna dhugaa Okay. Ayyee. Baay'ee tokko si ajaa'ibsiifadha dhugaati baay'ee gara Ayyee bakka sittaa tolu. ayyee nama gara fuulduraatti abdannuudha dhaamsa karaa si dabarfattu yoo jiraate leencoo kiyya dabarfachuu dandeessa. Wanti na godhan xanneen nama kun. Ayyee liinkii isaa siin ergaa daawwachuu dandeessa. Ayyee guddaa galatoome leencoo kiyya. Lutteeraa kunoo. Hello leencoo. Oyyee leencoo kiyya. Ijoollettiin argame? Ijoollettiin eessa argamte jetteeti? Bilbilaa turte hin jedheen. Miiskoon naa bilbiltee naan hin deebisee si bilbile. Okay, bakka kiisii keessa naasuudha dhiis. Naasuudha? Ayyee galatoome. Leencoo gammachuu ergan bilbileeraa dheebooddee ammas bilbileetiti naasuun si bilbileenaan jedhee ijoollettitti argame yoo jedhee daawwattoota keenyaa egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Warri yuutuubii kanaaf haaraattan sabskiraayib godhaa. Nama barbaadan nama kool piraanki godhi jechuu barbaadan koomentii jirutti barreessaa. Warri jimettanii utuu imeelii qabdanii sabskiraayib hin godhin jimettanii viidiyoo namaa ilaaltan immoo hin dabbara sabskiraayib godhaati hiriyaa keessaniif immoo sheer godhaa. Maaliif beektu isin? Aniyyuun beeku garuu sabskiraayib godhaa waama fedheef mee godhaa mee kuma torba galuu fennaa. Torbee garasii 10,000 galuu qabna sababii ta'eef akkuma caasaa makka itti gad diriirsinee jirra torbee garasii 10,000 galla jennee nu jalaan kuffisinaa egaa caasaa keenya isa kana akkuma kanatti itti fufnaa torbee nama isin koomenti gootanii fidee dhufa ammasitti baay'een isin jaalladha turtii gaarii.